Tapi maaf marah boleh tak. Kalau orang kasih tahu apa, jadi semua kasih lewat. Mari agak semua orang berbaca sendiri. Kalau kasih apa itu ikmarnya masih di pertemuan dengan apa itu kasih nama itu. Nama-nama di mana? Wajib jadi dia berbadi. Karena afan mungkin. Ada jadi lecu nama-nama game itu. Afan mungkin kerasa lecu. Dogoggora malee kun nama geo misalnya ma lecu mani narkaba ya so kanaaf alfaata sakamalatti kaante awalin bayna yacha afwan ya kanu jamal mandi wala wana jitik wan gari beta because na sana man wala bakery Katia isamana goda katia isami miti jara basi mention godera ferresa di komitu okay ani wan jorgi naman sana man wala bakery agaknya aku lawan jari itu wala romani wala tak poin tak jadi apa so wala macam mana Kanu niu teraga sana apa itu lekas. ya salah sorry Magar ilu daga arta me tina magar imbeni wanu fi gettimiti bar yero blok na go to sambar badi wanu fi asi gette kuno henda gette fatiyan qarbi fi tib dubbatti bar badi wana si wanu fi badi asi gette ka qabde blok na go te bar argite qarbi fi tib dubbatti na me to kan arge badi wanu fi badi asi gette ka qabde blok na go te bar gadi qabde to ko ba bolo ki yanu beti fresh lam di tiktok ila follow de kade dingere como vega kuda to ma kan badate de marte tiktok ke sa fresh lam di oso bet blok na go de garu hunda bu sifi haso da be mo rotas ke sa jirani buyo andi fa mo de jirara kon kam o manu walingelu na betu simbe ko na mbuchi to simbolcho mage sira ko ada picari ragam rakko la kon ga wala ilu kon ko di jera na ni sini bu gacha di jera jere waran rakko ga wala ani duga maki wallahi makara bitini fahada duga ada fate nimbe ni bisi tu jara dage kilala garu wan ofi kajo kana baka isi hana nimbe ka maka isi jiro tu isi kana takkan laga bakini nan to puro man kaya ti mane mana fami ti mane isi gitu takada kanilla lanu garu wan ofi ti maka isi jiro tu anta kana ga Iman TikTok ki yatakang rahada gabe wagga hodembe ko boleti ko TikTok ki jalka makabe raila amma wanu fiti moggal wanu fiti TikTok ki to ati to simpe Badam de kala foto ni sibe libiratin si arke bas tasayin ala simpe TikTok ay jara pe kasi tuan se kata sitak tatabin ka sa simpe maka ang simpe Igma wal baratani inshallah isi itu bar nabe iti be han nago te jo jirti barabo an nama hajju walinga wa bale kaka dar di sile namni maka manu bi namni muslima makarat bi wa wallahi isi itu bene amalle nama na rasu ma ka nama ti blog ko ka bu garu ammo en maka isi itu be kheti kanin ko den kana kanin itsa ko pade mane in be ko na isi yero to kutum be se yero sedin na marable so den Kenapa mati le sorry jadi apa dia sorry wali mati agak apa ka ada fate ka tatinin be namun ratti narke yani presi be apa masini asu kana be asu ando ko gora menjadi tuntar ani ka mereka mata usul lali pikari lali diroi rakatun terase rake dise kai lali ko tuh namni di terase kasi jara rota ko ko dum ga tunde anumma mujju rake gatte intalasan se naga akam jeme mario ko de wala kolke yoro to ko lal yoro to ko barnam lai mamma kuno fatina ite nama to ko ite si pakabrate wamma na isa ka panate siya nam gari nama me kan brate mana nama asa Ama koi wan ama ka ni wala ko bulit na kinaja tani fet ubat darbate na ba sai kai bayan debe nan kan ni na bakka hello lagi dubinte ti ya ora la beta namni adero Dageeffadhu haasofni fi neebarra deddeebiin jira warra tokko jira afoo daawwanii jedha araarama bakka saffoo hin bakka jiru malee harka guutuu barbaakka irraa haasofuu dandeenye jechuun wal araarama bakka dhasee afoo lama warra biiti wal araaramaati saffoo waantota dabarraa jechuudha keessumaa
isin akka jettee isin akkasnaan jettee daddabaar si beektee beektu baate las continuous. Right. Kanumarraa sun nasaa fi mutu Afon waliin jira gaafadha. afoon namichaadha wali guddaan. Eegma afon jedha. Bakka dabaree bara yaa foon jennee alas. Arabaadii afon jedha. Soda afoon laa jeeqaati sodatii afoon laa Jee jeeqaati. bartee wallaan. Jee kan jira barnaamaa. Afon jedhe waan ofii. Ilushaa jedhee bara namni guyyaa sadii san jedhee bara. Case close. Afoon illaa. Ilushaan jedhee. Fatiyaa. Akkasumatti sheetaan rajim sheetaana sanan akka baaseetuma hikma miskiinaafi malee silaa irra dhiisu akkaataa haati faatee nama wallol tolkan guutuu godha. Haa ta'u hikma miskiina waan taate wantoonni godhuun barbaanne nama akkaadha faatee soqee bor galgala isinii fida. Haati faatee xiqqoo dhibbi kana barbaachisi ishii gale. Jajjaba wayii fuusii fidaadha faatee. Dhiira moo dhalaa filatte? Yoo walala Hikma hikma abshir taphataa jirra taphataa hikma dhumate abshir Normally, zaadi damee afur keessatti namni yeroo takka yoo wakabaa'uu baate haakima nagaaf laaluu qabaa'u fayyaan qabu. Beebii hiriira manaa godhi dhugaa rabbi bakka tayyattu sagalee ol kaasee dubbachuu kiyyaa namni dabalu qaleesse. Maal qabu maal beebii Ani mana jinni kana fooloo isii ofirraa deebisee kana booda mana ziyaadaa fooloon goona yommaayyuu mana isiin dhufu kana booda jinni sheetaan isiin sodaattuu sheetana laate. December mistera baafte siidinaani beebii. Namni kana bilbileetiin balana dhugaa rabbi baaba. Namni kana bilbileetiin ani injiraa miti. Intala muraattu san ofirraa dhoggisi lamaaf akkan si arrabsite nama meeqatu naan jenna. Namni garuu hin beeku miti. Akka lafa onna jedhee dhufee tiktookii gada seenee ni ooma dhugaadhaan naan isii arrabsoo kan ammoo isiin dhugaan na arrabsitu kasee aaru baay'ee jira bara. Maraadhaa biyyaa ba'a bismillah. Adabadhaa warri maraadhaa wallaahi adabadhaa. Anu gaafa duraa Habaari wallahi irraa argatta mati ana muraatti wallahi habaari. anu duraa dhugaan soo ture bara. Anu fifa. Reedii fi siidinaa faammaatti usanii jara kana maalitti hin araarsineen jechuu ture bara nu. Wallaahi haswaan. Ati halaala keessa akkas jetta an qaamaan bira jiraadhee Barsiin gaafa fuulduree fi ijoolleen kun rakkina walirraa yoo qabaatan maaliif walitti ilaaltanii naraastanuun jedheen ara jarriin qoosuun taphatu maan jedhe inamanni sanuu galgala naamane ka galgala an ala bahee lamman jaraa argee qaamaan jaalalli walii jarri walii qaban iyyuu adda abbaa. Isso bitu Wallaahi. Wali ergamtee qamaati wal arrabsaa oltee wali qamaati. Dubbii haura hayroo tanaa mannuu eega dhiisne turre beektaarratti. Lola isaaniitiif tola isaanii adda wallaahi. amor reefi irra haayiroo ofaatu endee nama iddoo jira jedhu hin jiru barmaa. Hin amannu Namni miidiyaa irratti wallolu waa'ee kaayiroo mistira jala sinitti himu namni miidiyaa irratti wallolu hin soba lafarratti waliin lolu. Inni lafarratti immoo wal jibbu sobee miidiyaa irratti wal ashqaabbata. Sobee wal afarsaa miidiyaa irratti. Inni lafatti wal jibbu jechuudha. Akkas faallaadha wanti hundinuu. Nama ajandaanii kan korratti dabaree naa kennaa. Kaleessa galgala haati haadhee nyaattee lafaa ga'uu danda'ee. waan biraa waan badaa hin haasa'iin nama shila ga'i amma hin jira miti boos bira jira waan ta'eef ammas bultiin hin diigina beektiin yeroo inni hin jirre waan barbaadde naan jedhi. Asu intala gosarraa fuudhanii eessaa fuudhan.
Esa furu edati gosarraa fuute miira fedhi hinaffa illan ilaaline. Asuu gaafa. Ate nur kudhanna isi siduuna irraa fuute mi'a mee nurra. Asuu gaafa taate maal irraa dhalachuu danda'a jaarsiisa. Gana isinitti dhufaa bara amma qaadhimaa kana gana nu gootanii. Osoo wannummaan fedhe galee ati jechuudha osoo nu jirru deemtee asii jimma dhattee jette gabbara keenya nyaattu akka. Dunni biyya Maali maali? Waylu. osoo asitti shamarran arsii tartiiba deebitee itti boottu asii ka'ee jimma dhaqe. Sanuu shamarran jimmaa keessa osoo burtukaanni baay'eetu dhaqee kan namee rabbee jiru. Wanni biraa yoo gaafatte malee gosa biraa yoo gaafatte malee nu warri sikkoommandoo alamaa ta'e. Indagana dhalatti ana fakkaachuudhaaf ana akka sabrarra'ee taa'u jechuudha. Shamarran jimma dhugaa rabbi mandariina kun wanjiraa miti burtukaan obboro ganama mukarraa buute fakkaatti. Sumaa akka fudhatan rabbi haa beeku dhugaa rabbi. Malee akkasii haadha haata ittiin jedha maal ittiin miti. Dabarsite gam jette akkasitti dhaataa qilleentoon keessa achi keessatti turre nama kabajjee qabu wallahi maammi biloo gootaan man qoositi dhugaa rabbi. Maali qosti marabbaan Ati haalleen hin qoostii bar siilleen qoostii. Wallahi jaallatti rabbi kakadhe nama si dinqisiifatu isiif saatii aanneen gadda galchisiin jedhe sun akka ati mataa fayyaa hin qabne beekani namni siin jedhe si dinqisiifataa bar. biyya arabaa jiraattu qalqaleessa wanta akkas jiratti dhuftee dubbannaan habaatu. Dhiiraa barate hatiyaa. Ashlaa. Inni warra alafaate beeru guutuu gargaartaa Ani rabbi ijaarsa akkana rabbiin nama naannaan kenni ilaalimee jala taa'ee beeraan baate ergee kana. Beeraan baate si ergee ka'ee gaafa beeree dhafuutee dibsi gootu inni ammoo dhaabate si Aisuu diina. Itti himee jaarsin ijaarsa akka iluuti jette. Itti Jaarsin ijaarsa akka iluuti jaarsa jechuudha. Jaarsi ofii irratti qootaan beekne. Ayyoo maal jetta? Maal balleessee illuun nama jaalatu nama isin wajjin uffatu dhugaa isaati. Sanii miti bar maali beekta? Onnee kana itti horeetiin ati dhiiraa bar ati gootaa bar dhaqe mana gaafa biyya ganee dhaqe mana haadha ebeluulee gaffuudhi. Firaa dorkitu dhiiratti dhufe bira dhaabbatee dorka maal abbaa shiree? Gaafa laali kaa dubartoonni jechuudha beerree hambaa gaffuuteetiin isii lafarraa hanqisu rabbiin agarsiisu ta'a saree waliin gaafa biyya gaa. Lakka abbaa kiyya jaarsi kiyya akkas hin jedhu anatu sirraa qaba kana kamiidhamtu xinnaan jedha. Maay beebii akkasii Ani bari gaaf tokko gorsaa ati kan itti dhaggeeffadheetiin shamarraniif. Ayi waan ofii koo hin jedhuudha. Anamma asuma lafaa keessa jaalatte isa viidiyoo tokko si ergate si danna seettee jiitee dhabbata. eessa jaalatte haadha faa ta'e qaama kiyya guutuu jaalate kaa eessa jaalatee maaliif Formi kana datin istaayilii dabar formi qayyare. No dikosi dagale dabani achi lafa kaane sirba gagonno tolchuudha istaayilii tolchuudha. Hamza yoo hin argite abaaboo jimbiilfatanii kennan bare dhaabatee kennuu eegalee bar achi ka'ee kallacha hoogoo eegale. Abaaboo jimbiilfatanii kennan itti dhiise dhaabatee kennee ka'ee deebisee kallacha hoogoo eegale. Haadha faatee immoo maashaallah qaamni kan hojjetee jirtu amma akkam isaan falee argee. Argitee bullootii. Jiima deebitee qaamni kan bu'ee jira. Barani wallaalee namni kasii achi deemtu. Eenyu wal ispoortii agartee malee ispoortii agartee. Eenyu ispoortii agartee haadha faatee agartee qaama kutti. Aayisii uffata adii uffattee bakka bashannana agartee malee Torbaan takka keessatti bara akkasitti hin jiran rakkoo nama dabbaan abbaasaa jira hin dhiise malee waan dabbaan abbaa
baasaa jedhe. Dabbaan guddisee akka malee. Waan seenaa guyyaa tokko sibiila isin mul'isanii jimii deematan jettee deematan akkatti. Maalikoo? Muudi ispoortii hojjetaa jirtu intalli jajjabaa jedhanii guyyaa takka dhayti pikchariin kaati mana keessa achi keessa teessee digdamii kanarra sa'a digdamii afur kaartoonii eegee kaa'etan fiddee asitti mataa nama nyaachuu irraa achitti haati baate osoo manni jimiiduu fi hin deemee balbala dura dhaqee intala kana booda amala. Isin barbiddee amma kun hojii lammaffaa eegale wallaahi ilu. Haadha baate eessa baafte mee nu mul'isi kaashii bakka baafte jaalame eegata laayiti mee dola lawtii nu mul'isi dabbaa baafte moo dabbaa Waa kana jala areeda haa baasuu jedhamu sida areeda haa baasuu jedhamu sida. Isin walitti nyaataayi ani dabbaa baasaan jira jetti warra ispoortiin akkanatti. Hamzaan illee daddafee lakkoofsa tokko bareeffataadhaan miira bikeeppii harkaan qabatee haadha faata gadi fayyaan haadha faata faallaa si adeemsu jinni haadha faata sila haadha faata hin jedhin. Oiga, gaaffiidha, please. Mee rakkii si uume sodaadhu, gisuma tarkaanfattu maaliif akkasitti tarkaanfatta malee? Abbaa ta'e istaayilii gaafa duraatiin argiteen sanii ka gaafa duraa shaanxaa waliin baadhannee galle sanirraa jijjiirree irra nu'atii bakka san hin jiru. Wallahi ni dabalte daranaa akka tokkotti deemte haadha eerpoorti shiita kaattee deemte kan namni irraa haasa'u sanirra kanaarra Virgiinii irraa fudhattee akkasitti tarkaanfatta maal Virgiinii irraa fudhattee tarkaanfatta yayyoon gaafa achii dhufte nagaan silkii taaniin bara amma viidiyoo silkii taaniin banee isin garsiisu silkii taaniin asuu hojii dhaabbattee miti viidiyoo asuu hojii dhaabbatte xiqqoo namni wal duraa duubatti hafee gizee taphatu ni jira sarrakkoon qabu fakkeenyaaf viidiyoo isiin karaa deemtu asuun duuba waraabbattee tiktok isirra keessi tokko jira kan isiin dimbish dhiisaa deemsa. Ati si afati ammaa baata afati ammaa goota. Dhaggeeffadhu dhaggeeffadhaan dhugaa irratti hima. Hamzaadhaan mana jalaaf gubba kireeffatanii waan Hamzaaf Mubaarak naannoo tokko galan beektaa Fatiyaan biyya ganama galgala mana Mubaarakiitiin dhabam durga Hamzaan achi gale. Liifti jala waliin ta'anii bar bakka dheengadda saadamitti viidiyoo waraabesan Fatiyaan achi jala ta'etti liifti jala waliin ta'anii Mana kiyyallee dhuftu rakkoo qabu. Amma gaafiin nuti si gaafanne laalama fakkeenyaaf. Asiin nama barsii deebisee bara. Waan gaafa dura abaaboo baarmet taate xaawulaa gubbaa baadhattee dhufte sanii achirraa jijjiiramnee irraa anta gaafa ati boolee futee galteen sanii miti isin jedhe bar siingaduu hormetti. Itti sharaftee haadha baate warra burqaa. Bakka kaante atuuyyuma abaaboo namni dhaabatee namaa kennu ati taa'ee jimbiilfatee namaa kennu dhaabattee dinitee kaatee kallacha hooquu eegattee gara abaaboo jaalalaa namaa kanna abaaboo qoosaatiin namaa kanna dhageeffadhu. Abaaboo qoosaa akka sodaata istaarii akkasin namaa kennama dhugara bifirooree diilaa meera beela akkatti seenaa kenne gaafa iidaa san. Amma ani sanii ani immoo gaafii namni si gaafa deebisee rabbiitii. Ati keetu galtee kallacha kan keerra qabachuudha malee abaaboo jaalala namaa kennuudhaan taatu dhiisimee hamzaa booyaan si dhaquun malee bakka jaalalaa deebiin taatu. Amma waan takka waanuma takka jaalala jechuun taatee mitun marsaa ganaa akka gootu. Yani waan takka jaalala akkuma obboleessaa. Akka taashaan adda baheetii kasaaree lamuu kasaaraa maddaan kiyya kana fayyee erga hasoodhaan guljalanneeti onneetti na fayyite. Nama dhaggeeffatu waan beeka girisaa jee dhaggeeffatu gaara fidaa ammaytaa. Akka gootu marsaa ganaa amma kana biyyoodhaa. A'uuzu billahi. Marsaa ganaa. Hatiyyee miira keessaa baay'ee ati miira hojjana jibbitaniidhaaf beebiin kiyya nan jibbu beebii. Iluun nama hin jibbu. Diinota kiyya kanarratti mee yeroo takka say my name.
Say my name, say my name, babe. Say my name, say my name, babe. Fatii harka najala korrojjee galgala miiseenjariidhaan ijuudhaaf ta'i maayinee maa jettu. Baby, I miss you. I'm back to Nalibu. Wow. Atifate, Bishi jalla wallahi. Gize style isin gasifte hunda. Atifate kana goote maatta. Style an beektan isin. An kana jedhama. Fakkeenyaaf eega hirkuu duraan oolanii akkuma asuu miila sosoosuu isii waanta miila sosoosuu isii roolu. Istaayilii habiibii kiyyaa akka istaayilii akaakayyuu kenna kasabadha akaakayyuu kenna saniin socho'uu dhiibnee irra manu istaayilii formii kanaa dhaate. Jilbi kee hin jabu akka asoo jettee jilba cabsitu keemaa hin cabin. Gaatama yeroo sirbitee yeroo viidiyoo hojjettu mana keessatti jechuudha haayilaandii bishaan itti dhuddee qaate girgiddaan tumtu san akkasii sirbuu dhabee. Bishaan keessa fitee galee achi darbannaan inni ammoo girgiddaan tumaa mana keessa zozzooraa baruu fi akka nama hin jiraa miti waa gatatee yaartii wallabee kanatti si jedha saaffadhee walla. Akka dhasiifatii yaa walii. Fatiha levelii jechuudha levelii jechuudha. Jilbi kee harkaan fattu miila kee taphataas qaba. Levelii jechuudha. Isin lafa waliif takka qayyame. Akkuma asoo miila cabsite. Ati kun nama jechuun nama cinaa ta'uu yeroo viidiyoo waraabu hundaa miira keessa gala. Dhiirallee dhaltullee garma kophee kana qaqqabachuudhaaf itti siqa. Duruu qaqqabate abdii muktaar waliin waraabu qaqqabatti itti siquudha. Kaani maaf akkasii wanni akkasii maa barbaachisi? Fatii ana soota akkasii qaqqabatte walla hin bootte miskiin abduu ta'eyyuu lafatti. waan gurguddaa kan nutti dalaguu barbaade haayiroo dhuftee haayiroolee maqaa balleessuudhaa tokko ta'a gorsa gaafa yaadu wal gorsannaan gizee gabbaatee deemtu magaalaa kana keessa cinaa eegaati sin deebi akkiitu maka normaala kan qabu jiidee ammaas gizee tarkaanfata dhageeffa dhugaa gorsa. Cinaa eegaan deebiin jedhaa rabbi jedhaati. Ati baari namaa miti hin jedhamti gaariin fardaa kun oqaas keessatti timaatimii fe'u tokko bara laddafan kee ka'ee qiliin osoo waan keeppii sirraa fuudhe seetaa bara. Nama miskiina wallaa. Sobaajaa kana haala dhiibii seenanii gizee karaa deemanii likkitti harkaanfatanii ammas Haadha wal bira jiran jettee almaan wal bira jira rabbi jedhetti. muuziqaa irratti banatanii Fatiyaa Hamza wal bira jira. Daddaftee mana keessa qabdi kaamera. Maashaallah mana bareeda maashaallah mabruuk jennee jirra. Haa ta'u na jala jirta. Mana obboleessa kiyya Mubaarakii bar mana obboleessa kiyya Mubaarakii ka sadarkaa eeggate mana Fatiyaa see amma yookaan iluun ilaalte achi mana ishee Mana nuti eegunoo mana sikini. mana Mubaarakii bar mana obboleessa kiyya mana Mubaarakii bar. Amma iluun miskiina jechuudha amma maal jedha bar manni Fatiyaa biyya akkana jira roomantii achi keessatti danda'ee kan jedhee gammadaa. Iluun mana Lifti tu kalau pas waktu berapa? Iluun mana yeroo mana nama deemu deemu orang karbi argee dhiifama naa godha.